Harka fuunee akkam jirtu abdiidha miiltota eegirraa chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Kan nuun wajjiniin ilaallu C#dha. C# maal akka ta'e kutaa kutaadhaan qonnee wajjiniin ni ilaalla jechuudha. Ammaaf garuu akka introductioniitti wanta nuuf ta'u wajjiniin ni ilaalla jechuudha. C# ni gabaabaatti C# isaan elegant object oriented based kan ta'e sistemii garaagaraa yookaan applicationii garaagaraa kan secured ta'e akkasumas immoo robust ta'e kan .NET framework gubbaarratti raanii ta'an yookaan hojii isaanii dalaganii hojjechuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. C# kanatti fayyadamuudhaaf immoo window application, web service, mobile application wantoota garaagaraa hedduutiin kalaquu yookaan immoo develop gochuu ni dandeenya jechuudha. C# ni baay'ee modern kan ta'edha. Akkasumas immoo general purpose dha. General purpose gaafa jennu wantoota hedduudhaaf kan nuun itti fayyadamnudha jechuudha. Specific wanta ta'e osoo hin taane generally wantoota hedduudhaaf kan nuun itti fayyadamnudha jechuudha. Object oriented dhabs. Object oriented ta'uun isaa immoo bu'aa maalii nuuf qabasa jedhuufi object oriented keessa konseptoota jiran data encapsulation, inheritance warreen akkasii kanaafi nu gargaaru jechuudha. Akka fakkeenyaatti inheritance yoo fudhanne kilaasii tokko irraa amala dhaalu ni qabaata yookaan attribute yookaan objectiin tokko objectii isa tokko irraa wanta dhaalu yookaan wanta argatu ni qabaata jechuudha. Kana haala kamiin gochuu dandeenya? Konseptii object oriented keessaas tokkodha jechuudha. Konseptiin kun wantoota hedduu of keessatti qabaata. Garuu akka fakkeenyaatti isa kanadha jechuudha. Kana malees immoo high level programming language dha. C# kuni kan inni ittiin creator ta'e Microsoft yeroo ta'u kanaaf iyyuu C# ni family warra C keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanneen akka C++, C warreen jennu jechuudha. Programming language warreen kan duuka family kan ta'e garuu more object oriented based kan ta'edha jechuudha. Jalqaba isaa kan inni design ta'eef immoo maalidha? Common language infrastructure dha. Common language infrastructure kun immoo maal of keessatti kan qabatudha? Executable code dha fi runtime environment dha jechuudha. Kanaaf iyyuu maaliif nu gargaara inni kun immoo different computer platform and architecture gubbaarratti raanii ta'u yookaan hojii isaa hojjechuudhaaf kan nu gargaaru itti fayyadamuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Jechuun fakkeenyaaf wanta tokko irratti design goone yookaan platform tokko architecture tokko irratti design goone architecture biraa irratti fayyadamuudhaaf kan nu dandeessisudha jechuudha. Kanaaf iyyuu C# baay'ee powerful kan ta'edha. Akkuma dura dubbachuudhaaf yaale C# ni kan inni nu gargaaru fi application yookaan immoo software secured ta'e akkasumas robust ta'e kan .NET framework gubbaarratti raanii ta'uutiin hojjechuuf yookaan dalaguuf kan nu gargaarudha jedheera. Kanaaf iyyuu .NET framework kun immoo maalidha jedhu waliin ni ilaalla jechuudha. .NET framework kun kan inni hedduu isaa kan inni nu gargaaruu fi console application also graphical user interface yookaan immoo Windows application ta'uu danda'a, web application ta'uu danda'a, wantoota hedduu hojjechuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Framework kun advantage guddaa ni qabaata jechuudha. Warreen kan programming language warreen kan amma .NET framework fayyadaman yoo ta'e inni kun fayyadamuu isaatti wanneen akkamii argata isa jedhudha. Fakkeenyaaf automatic memory management yookaan immoo memory allocation keessatti automatically dha jechuudha. Manually yeroo goonutti excessive fayyadamuu ni dandeenya jechuun amma fayyadamuudha qabnuun ol fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana kan manage nuuf godhu yookaan immoo memory kan automatically manage nuuf godhu koodii keenya keessatti jechuudha. .NET framework kanadha jechuudha. Kun immoo kan inni hojiin hir'ise maalidha? Manual application programmer yoo ta'e hedduutti complex taxi ta'e kana akka inni yeroo hundumaa fakkeenyaaf allocate gochuudhaaf yookaan immoo bakka memory sana reserve gochuudhaaf wantoota garaagaraa objectii ta'uu danda'a, variable ta'uu danda'a, wantoota garaagaraa kanaaf qabuudhaaf maal eeggataa ture inni suitable moment eeggata jechuudha. Suitable moment jechuun yeroo warreen tokko execute ta'anii warri kaan immoo maal ta'u jechuudha achi ta'anii pending ta'anii ta'u jechuudha. Yeroo carraa argatanitti akkaataa isaatti fayyadaman jechuudha. Akkaataa memory isaaniitti fayyadaman sanatti jechuudha. Kana ta'uu isaatiin inni kun garuu maal godhe .NET framework maal qabatee dhufe automatic memory management yookaan immoo memory allocation kana qabatee dhufe jechuudha automatically. Kanaaf iyyuu kun immoo maal dabale productivity dabaleera akkasumas immoo quality dabaleera because yeroo nuuni manually sana fayyadamnutti excessive iddoo hamma barbaachifne ol qabachuu ni dandeenya ta'a.
wantooti hundumtu complexity ni qabaata. Complexity qabaachuu isaatiin immoo more productivity keenya gadi bu'uu danda'a ture. Haala kanaanitu fix godheera jechuudha. .NET framework kuni wantoota library hedduu of keessatti qabata jechuudha. Library yeroo jennutti wantoota tokko taaksii tokko performii gochuudhaaf library mataasa built-in library hedduu ni qabata jechuudha. .NET framework kunis immoo akka fakkeenyaatti ilaaluudhaaf common language runtime, metadata assembly, window forms, ASP.NET, ADO.NET, WPF common language specification warreen kana kuni akka fakkeenyaatti fudhanne malee wantoota hedduu ni qabaata jechuudha. .NET framework as keessaa warreen kana guutummaa isaa ilaaluudha yoo baanne akka fakkeenyaatti common language runtime kana yookaan CRL kana common language runtime kana ni ilaala jechuudha. Common language runtime kun maalidha? Heart of .NET dha jechuudha. Yookaan immoo .NET dhaa fi wanta guddaadha yookaan backbone ta'uusaa kan argisiisudha jechuudha. Lafee dugdaa ta'uusaa kan nutti argisiisudha yookiin center ta'uusaadha jechuudha. Inni kun common language runtime kuni maal godha? Koodii yeroo execute ta'utti memory manage gochuudhaan code accuracy qulqullina isaa sana eeguudhaan akkasumas immoo wantoota hedduu itti dabaluudhaan kallattii garaagaraadhaan itu maal godha jechuudha. Service providing of godha jechuudha. Management code execution keessatti gahee guddaa kan qabatudha jechuudha. Kanaaf iyyuu kun immoo maal nu gargaara? Framework .NET keessaa library kun maal nu gargaara isa jennuuf it ensures the execution of .NET program on different hardware platforms and the operating system. Kunigaa maal nutti argisiisa jechuudha. .NET kana programii kana kan inni raanii ta'u .NET framework gubbaarratti jenneerra. Execution isaa kun immoo hardware platformii garaagaraa irratti operating system garaagaraa irratti jechuun operating system tokkoof hardware system tokko fayyadamnee operating system kan biraa fi hardware kan biraa irrattis raanii gochuu yookaan hojjechuu akka ni danda'uu fi haala kanaan inshuurii nuuf godha jechuudha. Kun immoo maal godha jechuudha? Yeroo kanatti full capability of processor fayyadamaa jechuudha. Yookaan dandeettii processor sanaatti fayyadamuudhaanititu maal godha wanta sana akka inni gaarii ta'u yookaan immoo akka inni independent ta'u godha jechuudha. Yookaan platform dependent miti jechuudha. Systemiin kanaan nuun gochuu dandeenyu jechuudha. Taansuudha wanti nuun ilaallu IDE dha. IDE maalidha? Integrated Development Environment dha jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo hedduu programii hojjennutti yookaan software isaa ta'u applicationii garaagaraa isaa ta'u wantoota garaagaraa yeroo hojjennutti problemii tokko fixii gochuudhaaf wanti nuun itti fayyadamnu programii tokko miti. Programii hedduu ni ta'uu danda'a jechuudha. Dhibbas kumas kuma kudhanis meeqas ta'uu ni danda'a jechuudha. Heddummachuu ni danda'a. Programii kana fakkeenyaaf programii tokkodha yoo ta'e fakkeenyaaf kan calculator'dha yoo ta'e fakkeenyaaf additionii fudhannoo akka fakkeenyaatti eda'uu kan hojjetudha yoo ta'e simply koodii isaa text editorii tokko gubbaarratti write goone command prompt fayyadamne simple bifa ta'een execute gochuu ni dandeenya jechuudha. Yoo tokkitti qofa yoo ta'e jechuudha. Garuu yeroo sometimes yeroo baay'ee immoo hin baay'ata jechuudha faayilli programii keenya yookaan siistema nuun hojjechuutti jirru sana heddummachuu sababii danda'uu fi siistema kana keessa fakkeenyaaf faayila 1000tu jira yoo ta'e faayila 1000 teenye command promptidhaan execute gochuun baay'ee ulfaataa dadhabsiisaa kan ta'edha jechuudha. Kanaaf iyyuu kanatti ID kanatti fayyadamuudhaan yookaan integrated development environment kanatti fayyadamuudhaan complexity kana yookaan immoo walxaxaa isa ta'e kana koodii barreessuudhaaf akkasumas execute gochuudhaaf kan nuuf salphisu ID jechuudha. ID kun egaa waan hundumtuu iddoo tokko jira jechuudha. Integrated into a single place jechuun integrated development environment jedhamti. Integrated ta'ee jira jechuudha wanti hundumtuu bakka tokkotti single place tokkotti walitti qabamee jira. Development environment irratti develop goonuudha jechuudha systemii garaagaraa. Kanaaf iyyuu bakka tokkotti koodii keenya barreessina, bakka tokkotti execute goona, bakka tokkotti run goona, test debug iddoo tokkotti goona jechuudha. Waan biraa nu barbaadu jechuudha yookaan immoo software biraa nu barbaadu software tokko irratti kan hojjennu sana irratti kana gochuu wanta jedhamu
hin barbaadu jechuudha. Kanaaf UID'n wanneen akkasii kana nuuf fideera jechuudha yookaan haala gaarii ta'e kana nuuf fideera. C# kana irratti hojjechuudhaaf immoo wanti nuun itti fayyadamnu yookaan sooftiweerii nuun itti fayyadamnu maalla Visual Studio Community jedhama jechuudha. Inni kunis baay'ee powerfulii kan ta'edhaa fi Windows akkasumas immoo mobiles .NET framework platformii kana fayyadamuudhaani hojjechuudhaaf kan nu dandeessisudha jechuudha. Tutorialii keenya kanaaf immoo wanti nuun filanne maalidha Visual Studio 2015 dha jechuudha. Isa kana fayyadamne wajjiniin ilaallaa jechuudha aga xumuraatti. Kana daawunloodii godhachuudhaaf immoo toorri isin ittiin godhatan yookaan marsariitiin isin ittiin godhatanii isa argitan kanadha. Haa ta'u malee waan irra isiniif nan ka'a descriptionii gubbaa isiniif nan ka'a achiinitu godhachuu ni dandeessu jechuudha. Kana malees immoo C# wantoonni hundumtuu waan ittiin characterized ta'an ni qabaatu objectiin kamiyyuu jechuudha. Kanaaf iyyuu C# yookaan programming language hundumtuu characteristics mataa isaanii ni qabaatu jechuudha. Characteristics isaan qaban kun immoo maalidha? Advantage wanta nuuf kennu qaba jechuudha. Kanaaf iyyuu yeroo hundumaa yeroo softwareis haa ta'u wantoota garaagaraa develop yeroo goonutti characteristics isaanii kanatti fayyadamuudhaan problemii solve gochuu barbaannu sana wajjin wal qabsiisne programii isa kamiin fayyadamuu qaba isa kamiin fayyadamuu hin qabu kan jedhuu fi characteristics isaa beekuun gaarii natti fakkaata jechuudha. Kanaaf iyyuu akka fakkeenyaatti wantoota muraasa tarreesseera. Characteristics in C# case sensitive dha. Case sensitive yeroo jennutti C# gubbaarratti jechi nuun barreessinu qubee guddaadhaan yoo jalqabne isa kaan qubee xiqqaa goonee fi hunda isaa qubee xiqqaa yoo goone gargaridha jechuudha. Baay'ee different kan ta'edha jechuudha. Waliyyuu kan hin beekne jechuudha. Fakkeenyaaf abdii jedhee barreessuudhaaf A capital yookaan immoo A guddaa godhee baa fi isaachi kan jiru hunda isaa immoo xiqqaa yoon godhee fi xiqqaa godhee jalqabe yoon hunduma isaa xiqqaadhaan xumure gargaridha jechuudha. Sababiin isaa maaliif case sensitive sababii ta'ee fi kanadha jechuudha. Deebi'ee immoo semicoloniin mandatoryidha. Fakkeenyaaf Python gubbaarratti yoo ilaaluudhaaf jenne Python gubbaarratti semicoloniin barbaachisaa miti. Garuu as gubbaarratti immoo maalla mandatoryidha jechuudha yookaan immoo dirqamadha jechuudha semicoloniin akka dirqamaatti jechuudha. Baruufis wantoota garaagaraaf immoo simply kan ta'edha kan hedduu namatti toludha. Object oriented dha. Object oriented warreen nun jennu wantoota hedduu of keessatti kan qabatee jirudha. Polymorphism, data inheritance, data encapsulation, security dhaaf illee akkaataa nuun itti accessii goonu kilaasii garaagaraa akkamitti akka accessii goonu object oriented conceptii kanaan ittisu waan taasabii ta'ee fi baay'ee gaariidha. Flexibility ni qabaata. Support garbage collection isheen jettu kun immoo maalidha? Garbage collection kanneen nun jennu variable yeroo create goonutu fakkeenyaaf programming kanneen biraarra time nuun execute goonu yookaan run goonu gubbaa sana irratti iddoon inni reserve godhu ni jiraata jechuudha. Garuu as keessatti garbage collection sababii jiruu fi variable sana irratti ittiin fayyadamne taanaan yookaan programmii keenya keessatti variable nuun declare qofa goonee dhiifne sana faayidaa hin qabaatu taanaan maal godha jechuudha inni collect godha. Kun immoo isa sila ilaalle keessatti maalidha automatically memory allocation keessattiitu gahee guddaa ni qabaata jechuudha. Kana caalmaatti immoo exception handling jechuun fakkeenyaaf wantoota programmii yeroo barreessinutti akkaataa user input itti ta'uu danda'a. Akkaataa procedure isaan ittiin jiran sanaan yookaan immoo step by step haala isaan ittiin deeman sanaan rakkinni nu mudachuu danda'a jechuudha. Programmiin keenya yeroo kana fail gochuu yookaan crash gochuu sababii danda'uu fi exception kana dogoggoroota akkasiin jiran kana handle gochuu kan nu dandeessisudha jechuudha C#. Kana malees immoo secured dha. Kana jalqaba gubbaarratti dubbadeen ture kanadha jechuudha. Maaliifis immoo C# kana fayyadamna. C# kana kan inni fayyadamnu fi most popular programming language sababii inni ta'ee fi baruudhaaf salphaa ittiin hojjechuuf salphaa sababii ta'ee fi akkasumas immoo ijaasa huge community support community guddaa ni qabaata jechuudha. Wantoota gara platformii garaagaraa gubbaarratti fakkeenyaaf GitHub ta'uu danda'a. Wantoota hedduutu jira jechuudha. Community guddaa ni qabaata. Kanaaf iyyuu wanta gaaffii nutti ta'e kamiyyuu community kanatti dhiyeessine
wanta fooyyeffachuu qabnu yookaan wanta sirreessuu qabnu wanta hubachuu qabnu hubachuudhaaf kan nu dandeessisuudha jechuudha. Kana malee object oriented programming language sababii ta'ee fi clear structure ni qabaata. Kun immoo code reuse development cost inni isaa secured dha. Isa kanaaf baay'ee filatamaadha jechuudha. Irra caalmaa immoo C# kuni close to C, C++ and Java. Java ti ni dhiyaata, C++ C ti ni dhiyaata jechuudha. Namni C++ beeku tokko C# baruuni ittiin ulfaatu akkasumas Java si haala kanadha jechuudha. Kana malees immoo kun immoo maal fide jechuudha. Switch gochuudhaaf fakkeenyaaf C# irraa C++ C# irraa gara C irraa gara Java ti switch gochuudhaaf yoo barbaadame ulfaataa hin ta'u jechuudha programmeriidhaaf jechuudha. Kana malees immoo it can be compiled on variety of computer platform. Computer platform garaa gubbaarratti maal gochuu ni danda'a? Hojjechuu ni danda'a yookaan immoo execute gochuu compile gochuu ni danda'a. Kun immoo maaliif nu fayyada? Gabaabumatti C# fayyadamuudhaan maal gochuu ni dandeenya? Software yookaan application system independent ta'e yookaan immoo hardware or software independent kan ta'e maal gochuu ni dandeenya jechuudha? Kalaquu ni dandeenya jechuudha. Independent yeroo jennu kanatti fakkeenyaaf software wanta force godhu ni qabaata, hardware wanta force godhu ni qabaata. Systemii garaa programming language garaagaraatiin create ta'an yookaan immoo develop ta'an gubbaarratti jechuudha. Kanaaf iyyuu isa kanarratti independent ta'uun isaa maaliif nu fayyada jechuudha? System irratti hin hirkatu, operating system irratti yookaan immoo hardware sana irratti dependable miti jechuudha. Kanaaf iyyuu kuni haala gaariidha jechuudha. Galatooma kutaa itti aanu wal argina. Yaada qeeqa gaaffiin yoo jiraate koomentii gubbaa nuuf kaa'aa.